Dhiqannaa qaamaa. Dhiqannaan qaamaa yoom dirqama ta'a yoom dirqama hin taane. Maal fa'aatu dhiqannaa qaamaa dirqama namarratti godha. Inshallah viidiyoo kana keessatti waan kana barannaa hanga xumuraatti hordofaatiin adda baafadhaa isiniin jedha. Akkasumas akkaataa qulqulleeffannaa isaallee wajjin ilaalla. Dhiqannaa qaamaa. Dhiqannaan qaamaa afaan Arabiitiin ghuslii jedhama. Al-ghusli jechuun maal bakka bu'aa? Dhiqannaa qaama guutuudha. Bishaan fayyadamnee bishaan qulqulluu fayyadamnee niyyaa qulqullinaatiin yookaan niyyaa qaama guutuu dhiqachuun ghuslii jedhama akka afaan Arabiitti. Afaan keenyatti ammoo dhiqannaa qaamaa jedhama. Dhiqannaan qaamaa wanti dirqama taasisuu namarratti argame dirqama ta'a. Yeroo wanti dhiqannaa kana dirqama taasisuu argame dirqama, yeroo kana ammoo dirqama miti jechuudha. Dhiqannaan qaamaa iddoo shaniitti dirqama ta'a. Wantoota shanan dhiqannaa qaamaa dirqama taasisan kanneen armaan gadiiti. Isaanis tokkoffaa maniyyiin argamu. Maniyyii yookaan ispermiin argamu. Waa'ee kana bal'inaan viidiyoolee garaagaraa keessatti ilaallee jirra. Namni tokko maniyyiin yookaan ispermiin kallattii kamiinuu yoo irraa argame qaama guutuu dhiqachuun dirqama. Fakkeenya maniyyiin walqunnamtii saala gaggeessuudhaan irraa argamuu danda'a. Irriba keessa eebjuu akka walqunnamtii saalaa dalaguutti argeetiin irraa bahuu danda'a. Takkii ofiin ofirraa baaseetiin irraa bahuu danda'a. Kallattiilee sadan kanneeniin yoo argamu ta'e qaama isaa guutuu dhiqachuun dirqama jechuudha. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa Abi Sa'iid al-Khudriin odeessan keessatti maal jedhanii almaa'u min almaa. Almaa'u min almaa jechuun bishaan qaamaa dhiqachuun dirqama ka ta'u yoo bishaan yookaan maniyyiin ispermiin namarraa bahee jedhan. Isimni namarraa bahutu dirqama namarratti taasisaa jedhan. Kanaaf namni ispermiin yookaan maniyyiin kallattii kamiinuu irraa argame qaama isaa guutuu dhiqatuu qabaa jechuudha. Lammaffaa walqunnamtii saalaa gaggeessuudhaan. Namni tokko walqunnamtii saalaa haadha manaa isaa waliin gaggeessee yoo ispermiin illee kan bahuu dhabu ta'e qaama isaa guutuu dhiqachuun dirqama jechuudha. Walqunnamtii saalaa kallattii kamiinuu haa gaggeeffamu, walqunnamtii saalaa haa gaggeeffamu ta'e qaama guutuu dhiqachuun dirqama jechuudha. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa yoo dubbatan maal jedhanii إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جحدها فقد وجب الغسل. هذا منها إساء يو iddoo walqunnamtii saalaatii fi taa'uu qabu taa'ee walqunnamtii saalaa geggeesse qaamni saala lamaa yoo wal tuqe faqad wajaba al-ghuslu jedhan. Gusliin yookaan dhiqannaan dirqama ta'ee jedhan. Dhiqannaan qaamaa kanaafuu maalidhaa dirqama jechuudha. Yoo maal ta'e walqunnamtii saalaa yoo geggeeffame. Hadiisa biraatiin maal jedhaa? Wa illam yunzil. Haa irraa maniyyiin yookaan ispermiin argamuu dhabullee jedhanii. Inni illee argamuu dhabu dhiqannaan qaamaa dirqama jechuudha. Sadaffaa dhiiga haydii. Dhiiga haydii yookaan ammoo afaan keenyatti marsaa laguu, turii laguu, ingiliffaan masturbeeshinii midhaan kan jedhamu. Kana dubartii takka dhiigni haydii yoo itti dhufu ta'e yeroo qulqullooftetti yeroo dhiigni kun irraa dhaabatetti qaama isii guutuu dhiqachuu qabdi jechuudha. Qaama isii guutuu iddoon takka osoo nafne dhiqattee qulqulleeffattee rifeensi illee dhiqattee waa urgeeffattee dhiqatuu qabdi jechuudha. Hadiisa Aayishaan odeessite keessatti Faatimaa binti Abii Jahshi Hubeeshii ta'edhamtu Faatimaa bint Abii Hubeesh jedhamtu Nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam dhuftee gaafattee ani qulqullaa'uu ergamaa rabbiin irraa dhaabatuu dideeyunnaan kuni salaatanii dhaabamoo maalii jetteeni. Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suni irqiidhaa jedhaniin. Irqii jechuun maalidhaa? Hiddatu siciteetiin sababa sanirraa dhiigni akkana siyaa'aa jedhaniin. Walaysa bil haydatii haydiidhaa miti jedhaniin. Dhiigni kasirraa dhaabatuu diduuf waa haydii ta'ee fi miti dhiiga biraatii jedhaniin. Dhiiga ustahadaa jedhamu jiraan inshallah ni ilaalla. Faiza aqbalatil haydatu faturki salaata. Haydii yoo sitti dhufte salaata dhaabii jedhaniin. Faiza zahaba qadruhaa. Yoo haydiin sirraa deeme likkiin isaa fakkeenya guyyaa 7 yookaan guyyaa 6 sirra tureetiin yoo achi booda inni sirraa deeme fagsilii anki dama dhiiga ofirraa dhiqiitiin wasalli salaatii jedhaniin. Kanaafuu dhiqatuun dirqamaa jechuudha. Dubartiin takka dhiigni haydii itti dhufeetiin yoo karra dhaabatu ta'e dhiqachuu qabdi jechuudha. Afuraffaan dhiiga daataati. Dhiiga daataa yookaan nifaasa jedhama. Dhiigni daataadha. Ka yeroo dhiiga yeroo dahumsaa yookaan waliidii kan jedhamu ka yeroo dahumsaa namarraa argamu sanii inshallah waa'ee isaallee ni ilaalla. Dubartii takka yoo dhiigni akkas itti dhufee kan irraa dhaabatu ta'e maal gochuu qabdi? Qaama isii guutuu dhiqatuu qabdi. Ulamaa'iin dubartiin haydiin itti dhuftee fi dubartiin nifaasiin yookaan dhiigni daataa itti dhufe gaafa irraa dhaabatetti dirqama dhiqatuu qabdi jedhanii walii galanii jiran. Kanaaf dhiqatuu qabdi jechuudha.
Shanaffaan nama du'e dhiquun dirqama. Namni muslimaa tokko yoo du'e warri hafe nama muslimaa kana dhiquun dirqamaa jechuudha. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama tokko Arafatti osoo hajjirra jiru ka du'e maal jedhaniini yagsiluuhu bimaa'in wa sidriin, bishaanii fi qurquraadhaan waan hafuura urgaayaa kennu tokko waan akkasiitiin dhiqaa jedhaniini. Akkasii nama du'e dhiquun namni muslimaa irratti dirqama jechuudha. Muslima du'e tokko namni muslimaa biroo dhiquun dirqamatti ta'a jechuudha. Wantootni shanan kunniin dhiqannaan isaanii dirqama ka ta'u, qaama guutuu dhiquun dirqama ka itti ta'u wantoota shanan kanniini jechuudha. Amantiin Islaamaa amantii qulqullina, amantii akkanaati. Dhiqannaa sunnaadhaa inshaallah wantoota sagalan armaan gadii kanniin keessatti dhiqannaan dirqaman ta'u jedhan ulamaa'iin. Isaanis dhiqannaa jum'aati. Khilaafatu jira. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaan dubbatanii wal qabatee ulamaa'iin hedduun isaanii maal jedhanii sunnaadhaa yaada jedhu dhiyeessanii saniif sunnaadha ka jedhu qabadhee dhufe. Ulamaa'iin gariin dirqama waajiba warri jedhanillee ni jiranii hadiisa nabiyyi irra dhaabatanii. Kanaaf dhiqannaan jum'aadhaa barbaachisaadha jechuudha. Dhiqannaa iidaa guyyaa iidaa dhiqachuu akkasuma malee kaafirri yoo islaama ta'e idaa islaamal kaafiru kunillee khilaafatu jira. Caalaan sunnaadha ka jedhu nama du'e yoo dhiqan, namni tokko too nama du'e dhiqee ofii isaatii dhiqatuun qaama isaa guutuu dhiqatuun sunnaa jaalatamaadha jedhan. Akkasuma malee nama gaggabe yookaan nama maraate yoo fayye innillee dhiqatuun sunnaa sirri jaalatamaa fi bareedaadha. Yeroo hajjii fi umraa harramatan, yeroo ihraamaa yeroo harramatan qaama isaa dhiqatuun sirritti jaalatamaa fi sirritti jajjabeeffamaadha jechuudha. Akkasuma malee walqunnamtii saalaa hundaaf dhiqachuu kana jechuun fakkeenya abbaan manaa walqunnamtii saalaa osoo geggeessee itti deebi'uu yoo barbaade qaama isaa dhiqatee ammallee walqunnamtii saalaatti deebi'uun sirri jaalatamaadha. Qaama isaatiif illee jajjabeenya kennaa jedhani. Makka seenuudhaaf dhiqachuun illee sunnaa jaalatamaadha jedhanii. Akkasuma illee guyyaa Arafaatiif dhiqachuu al-ghusl liyawmi Arafa. Sahaabota irraa Abdallah ibn Marfaatii nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam adeemsa hajjii isaanii waan jila deemee hordofuuf waan akkanaa kana nuu himee jechuudha. Kanaaf iddoolee sagalan kanneenitti dhiqatuun sunnaa sirritti jaalatamaa fi bareedaa ta'eedha jechuudha. Akkamitti dhiqatan? Namni tokko qaama isaa akkamitti dhiqata? Wantoota armaan gaditti amma dubbanne kanaaf qaama akkamitti dhiqanna? Akkaataa lamaan dhiqachuu dandeenya. Akkaataa lamaan kana keessaa akka nuu toleen akka dandeenyeen dhiqatuu dandeenya. Tokkoffaan akkaataa guutuu fi akkaataa sirri jaalatamaa ta'e, akkaataa sirri jabeeffamaa ta'e, sunnaa bareedaa ka ta'e, ka caalaa ta'e akkaataa akkasiiti. Innis maali? Akkaataa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan itti dubbataniitiin akkanatti dhiqadhaa nuun jedhanidha. Kanas akkamitti dhiqannaa? Tokkoffaa shanacha harkaa kana yeroo 3 dhiqatu. Itti aansee qaama saalaa fi iddoo qaama saalaa wantoota jiru, wantoota janaabaan nama tuqee ta'e, janaabaan yoo hin ta'ini wantoota biroo dhiqatu naannoo qaama saalaa kana. Itti aanseetiin harka isaa ka qaama saalaatiin tuttuqee kana dhiqachuu. Wantoota akka saamunaa garaagaraatiin osoo dhiqate bareedaa ta'a. Akkasii dhiqachuudha. Afuraffaa wudu'a guutuu gochuudha. Miila dhiisee yoo miila illee itti dabalee ulamaa'iin gariin homaan ta'u jedhanii asool miila dhiqachuu wudu'a gochuudha. Inni shanaffaan mataa yeroo 3 dhiquudha. Inni jahaffaan ammoo qaama isaa kan hafe dhiqachuu. Paartii qaamaa kanaa kan hafe dhiqachuudha. Inni torbaffaan miila isaa dhiqachuu. Akkaataa kanaan yoo dhiqatan akkaataa sirrii jaalatamaadha jechuudha. Akkaataan danda'amaan illee ni jira. Inni maali? Bishaanuma qaama isaatiin ga'u. Bakka wanti barbaadamu kana. Qaama isaa guutuu kana bishaan ittiin gahee waliin gaheetiin dhiqachuudha. Kanumatu barbaadamaa jechuudha. Akkasii akkaataan qaama keenyatti dhiqannu akkaataa kanaan dhiqatuu dandeenya. Akkaataan nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisaan nu barsiisan akkaataa kanniin lamaan keessaa akkaataa barbaanneen dhiqatuu dandeenya. Wanti dhiqannaadhaan wal qabatu barnoonni keenya kana fakkaataa waan isiniif hin garin inshaallah komentii irratti gaafachuu dandeessu. Barnoota diiniidha haala bareedaa kanaan nu wajjin hordofaatiin nu wajjin turaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaan naaf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.